mana akara waka Asri. Halo. Ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara si komando. Saudara. By the way, berarti ilanci saudara terbiasa berarti dalagu. Mama sekali saudara ya berarti saudara ya. Yo kemudian kamu saudara damma Hindu jadi karena aku saudara yang tahu kisahnya di itu gambarnya isinille gata nulle isinille gata malu yo cinta kita nille saudara rebalu jadi yo simpan desi kanille saudara rebalu jadi karena aku saudara jaba saudara nama pilih pakainya tuh wajar keadaan situ taman nih wajar toko jerawan sana ada getir tadi mari taman nih Hamzah kena inta lawala ma fi taman na Allah Riba ma Hamza ko jiddura di mute ko de wala ma fi taman na toko ake ilma oromo ake ilma arsisi komando toko zittinne sitti taman na lama ake kantiba warra Dubai tille intalti koloni ke najala jiratu fi undura tille biyya kenna keessa itti fufu isititti wala ma fi taman na kanafu amanne jalqaba akka ilma si komando tokko tintalatee nanu horadhu algeen obboleeyyan keenna utundu ilmaan tummugaa bareentooti ilmaan bareentooti kaleessallee warruma walitti dhalate warruma kaleessallee wal fuudhaa har'a ture siifi siidhaan baasni hin baane isin lamaan irraa hin eegalamne wama kaleessa abboonni teenna godhaa turtu akka oromootillee oromoo wali gurguraa walirraa fuudhaa akka arsii fi harargeetittillee akka ilmaan si komandootittillee wama kaleessa ture waan ta'eefi wal jabeeffadhaa keessattuu ammoo waan xiiqiidhaan waan morqaan waan hatantamaan akkanatti ta'e kana ammoo itti ciniinanii galmaan gahuu qabanii kanaaf akka galmaan geettullee akka isiillee nuu jabeessitee ofii jabaattullee abdii qabna ammallee akka warra Dubaay bakka kantiibaa Dubaay tokkottillee intalateenna nuu jabeessi biyya kana keessatti akka hawaasa biyya kanaatittillee faateen Dubaay faatee rahmataati haasaallee sitti dheeressu walumaa galatti amma hariiroon ati uumte riikaardiin ati cabsite kun warra Kaayirootii fi warra Dubaay warra waggaa meeqa diroonii walitti darbataa ture kana jidduutti ani fala ta'ee naga buusuu qaba ani naga warra Dubaayitii fi naga warra Kaayiroo zalaaqee salaam isa jedhan nageenya waaraa sanaaf jecha hariiroo uummanni kun qabu gaa'ilaa walitti hidheen naga buusa waan jetteef ani gama kootiin osoo danda'amee Nobel Piraayiziin Oromoo keessa jiraatee abbaa nagayaa ta'uudhaan Nobel Piraayizii badhaafamtee waan jedhu yaada qaba. Anaa ka qoosaadha. Mabruuk wallahi rabbi galmaan nama gahu bultii bareedduu bultii galma geettu rabbi isinii haa taasisu. Ilmaa intala gaarii sabaaf taatu rabbi isinii haa kennu isinii gammannee jirraa hiriirii isiniif haa gammadanii nama galma gahu rabbi isin haa taasisu. Isin jedhu Ustaaz Hamzaa galchimee jaalallee nabii ka jedhu Hamzaa Haashim galchiini Kiyaar Bashiirillee galchi. እና akka soddaati isin eeggannaa nu eeggadhaa nu jiraadhaa umrii dheeraadhaa isiniin jedha fixadhee jira ergaa
Gala Dr. Khalifa welcome. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya galatoma saddatan Kenya obboleeyyan Kenya obbolumatu aanuma kor dangale se ashitti dumashiti ashitti fi hamza dalna baga gammadani baga wal fuutani sin jechuu barbaada lamma farratti warri as keessatti qooda guddaa baatan jarri lameen kun akka walitti dhufan qooda guddaa baatan warri jarri kun walitti dhufuu qaba jettan warri jarri walitti dhufuullee qabu jettaniitti illee mormii gaggeessaa turtan hundi keessanuu akka obboleessa Hamzaatti galatoomaan isiniin ja'a. Lamma farratti namoota akkana sirii aanoolee kan soonaa akka dirqana namoota gurguddaa akkana tola namaa yaadan namoota gurguddaa kana argachuu keenyaaf galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa caalchisee immoo faamilii Ashittiidhaa soddaa keenya kabajamoo Abbilee hedduu galatoonfachuun barbaada. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf warra Hamzaati illee dubbisee akka nama saahiba akka nama beektaa namni furu tokko saahiba qaba beektaa amma saahiba Hamzaati beektaa nama saahiba isaati faamilii Hamzaati illee dubbisee gama haan illee dubbisee nama waa hunda Sete baay'ee silaasumaan takkeeta goree sorry haasee kalif Abshir galatoomanii ulfaadhaa galatoomaa wayyoomaa tabiraat illee itti aanu jirti torbangaa keessa piroosesa wayiitirraan jira Dubaay umarraa isaniisi ulfaadhaa galatoomaa warri Dubaayis yeroo tokko laale nu amma hariiroo warra Kaayirootii fi wanta hojjennutti illee akka Oromoo warra Sikkoo Mandootiif Harargeetitti illee maakii Oromoo Kiyaari akka nuu kennitan barbaanna akka warra Dubaayitti illee sattoo makkaban waan jedhamu jira kennanii fudhatu. Intalti warra Dubaay bilaashii illee miti intalti warra Sikkoo Mandoo illee bilaashii miti maakii nuu kenna achitti teessan fudhadhaa. Gaafa maakii achi Kaayiroo irraa baraftee Dubaayitti buute nullee achitti asitti ergina. Torellee gurra cinaa buutu booda dhageennan jedhina. Gurbaa Kiyaarii kanaallee mataa kanallee ofirraa qannasii nama yaadaa bakka intala si fuudhaa jirra. mataa ofirraa kannasuu bakka dhaqetti hojiin naa bilbilame yogguu murachuu mana rifeensaa seenu hojiin naa bilbilama murachuu mana rifeensaa seenu hojiin naa bilbilama. Kanaas maakii kanallee qopheesseedhaani. Hariiroon Kaayiroo wajji qabu jecha yoo waan nuti barbaannu godhan qofa soddummaan teenya fi karaa dippiloomaasiif karaa nagayaatiin dhumatti jecha yoo gaanii garuu xoorinnatiin eegaleetti fufaa jiraataa jecha. Maakii harkisiin ila akkaawuntii haarawaa maabaa onna ittiin darbite kana kuma jaaboo eegalu kaisi. Olgalchiin isin ustaazam zaawwee kan baga nagaa nufte. Ashitti bichatti dhaabataan jiranii beeki ka tabarallee harkisaa jira. Kana booda dhaabatu hariiroon kenna hariiroon nuti waliin qabnu waa lamaanii akka hawaasa Sikkoo Mandootiif Harargeetitti illee akka warra Kaayiroof Dubaayitti illee hariiroon amma eegalame kun dabalaa deema malee fuudharraan heerumarraan dabalaa deemna malee waan addaan citu miti. Jalqabbii gaariin kun nuuf akka nuuf ta'u mee ustaazan zaafillee osoo carraa nu kennitanii isaanillee warra sanyii mootii kana waliin illee waan haaraa eegallallee jedhanii itti daballaa rasuun qabu karaa eegalleerra. Waa takka jira Nasri. Ayyee ulfaannaa galatooma yeroo baay'ee karaa dippiloomaasiitti amana. Ani immoo karaan dippiloomaasii kun bakka itti naa ta'ullee qaba bakka itti na didullee qaba. This for you, Kiyo. Okay bro. Amma kunoo abaaboo kanaan nama wayii simachuu eegaa jira. Asitti shawadaara jedhi. Nasri. Ati waan maraa hin beektaa intalli tun intala Dubaay jirtu. Dubaay jechuun biyya maalii akka taatellee biyya jaalalaati guddoodha. Yeah, about Ashitti soddoota hojii jirraa kuma qabaadhu. Na sababa kana waan taateef Nasri waan maraa itti ilaalii hin jiraa mire bakka nama nu kennanii Ashitti fudhatuu qaban jedhaan. Kanammoo Kaliifii fi jaalalleen Nabi Ustaazam Zaafaa hundi keessanuu jechaadha. Dubbii tana laafsutti ilaalina.
yoo ribiyyaa murtii kennallee asii kennuun anaaf nasrii qabdi anaaf nasriin immoo akkamitti akka gad lakkifnu keessan marii jajjaba gaggeessuu qabaanna. Abshir. Kanaafu Dubai maana ustaz carraan ustaz Hamza Dikyar dhugaa dubbatuuf haga maatii isii amansiisuu dha ulfaanne Dubai irraa kaayiroo kennuun chaalenjii guddaa qaba. Kanaaf Kiyaar nuti godhu. Eessa jirta sila Kiyaar? Airportii jira. Eenyu fuudhu? Nama diaasporaa wayiitti dhufa. Okay. Baay'ee innaa akkasii ustaz dubbadhaa isin. Ayyee ulfaata galatooma hundi keessa walitti qabamtanii gartee sagalee biraani. Ni jiranii Sagalee jira. Hamzaa yoo dandeesse suuraa kana kaasi. Itti fufi ustaz. Akka gaariitti jira. Hamzaa suuraa kaasuuf waa kottu. Ayyee Hamzaa yeroo jettanii beektanii egaa Hamzaa isa gartee mushurraadhaa fi Hamzaa spesiaal akkasitti yaama amma guyyaa kassaa waan ta'eef. Akkasii wanni jechuu barbaadu maali dhugaa dubbachuudhaaf maaliif namni waan jaallatee itti amane tokko namni hojiin agarsiisa. Obboleessa keenya Hamzaa kana Hamzaa saahiba kiyya qaaliidha hedduun jaalatamumsa qabu nama kabajaa qabu. Anammaan dura dubbadheetin jira. Ilaal maswaatinnatii meeqa kaffaltanillee dubartii jaallattan yoo dhiiftan isin dhiiraa miti jedheen jira. Wanni kanarraa badhee dubbadhee darasaa ta'etti darasummaa keessatti wanni baradhee guddadhee hadiisi ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam waan nu barsiisee jira. Maali wanni sun? Tazawwajul waluuda dubartii ofii keessanii jaallattanuufi kanaaf ilaa sadarkaa lubbuun keessan dhabamutti dubartii jaallattan daawwatan nama gootan inshaallah shakki tokko malee jechuudha. Obboleessa keenya Hamzaa kanarraa waan guddaa tokko namni qabsoo gartee bilisummaa Oromoo bilisummaa keenya tana bilisummaa baasuudhaaf uummata Harargee irraa nama qabsaa'ee jira. Nama achi as beekta lagaa godhatee jira. Garuu inni waan kana ta'eef Rabbiin har'a kunoo harka isaatti galchee jira. Walaa hawla walaa quwwata illaa billah. Kun immoo maalii gammachuu guddaa natti dhaga'amaana. Akkamittiin an jaa Oromoo kutaa tokko raafuuchuu hin qabu amma booda. Kutaa tokko raafuuchuu hin qabu. Laazima Harargeen Jimma raafuuchuu qabdi, Arsii Wallagga raafuuchuu qabdi, wal keessa galatti gaafa galtee soddoonni kan baay'atu ta'e namni arrabsuu walitti keessoo adda waliin qoodu jechuudha. Wanni ammoo obboleessi keenya Hamzaan jalquun itti fufuu qaba. Qabsoon guddaa nuti qabne afaan Oromoo haasa'u kiiloo afur seenee jira. Amma walitti fuunee walitti heerumnu amma bilisummaa dhugaa kan barbaannu yoo ta'e walii galtee akka Oromoon gartee kan daawwanne akka Oromoon gartee walii Daanni tukuchuu qabnu kutaalee Oromiyaa keessa walitti fuuchuu qabna awaaji. Dhagaa hundi waliif dabarsa baarakallahu fi walii gallee miti. Fuudhaa fi heerumni batuudhaaf gartee kutaa garaagaraa irraa yeroo fuutu jabeessa, jaalala jabeessa, wanta kun nama gammachiisu jechuudha. Obboleessa keenya baga milkooftee fuutee tikkeetti kutadhaa alaa tuul kaayiroo narra dheerattulle jala dhaabbadhee miisisii ta'an ture. Bitaa ta'us cuqan keenaan qooddadan ture. Nan kudha maashaallah kiyyaanii ulfee kee sultii Faatimaa Rabbi sin wajamaa bayna jechuun barbaada. Aamin. Inshaallah taraa nama biraatii kennaa hedduu gammannee jira. Maashaallah. Hamza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamza sadii as keessa jira. Hamza Hajiiti.
Hamzaan Khan Khasheechchaati. Hamzaan Khan Hussein. Baga gammadde obboleessa kiyya. Barakallahu. مبروك 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 عليك يا حبيبي. دبي دكتور أسيسي من نمو إيسا سيسي من نام بينو قا دبي دركبر هو أبدا بيخي كايرو وادينو. بقى كمزو وديرا أنت بقى كمتي بليزغية دين بيخا أبشر بقى والله جزياتي إيموشنال تاتي سن هدونا تجيفمي بقى كمتي ألف 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 مبروك يا حبيبي بقى كمتي حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو صبر الدين. أبوي تبي براني سنتين كذا كنت بنادور مو فاتي بيتا. ويبراني تقول جرتني جماعة سلطة يدني. أبو صبر الدين كيا أستاذ كيا وني برانكي سنجرتو. يو نوبرات اللي شكيته أنا كمان نامتنا فكاتا فاميلي كمان جدو دبسي أشي دبسي ولي جيسي دبيون دفتة دبيون قدوم فمته رمته جرتنامني. وين البرا كنا في جبر قام لا دكتور سوفي أنا كنا كونفيستا ونبيتا كليفا أكوسا أفانا أستاذ ناصر أمزارا نكيا مني ولي ورا كايرو رانا منو سوسا ونبي واتني اتفوق أستاذ أبو صبر الدين. أكاسي ما شاء الله قابك كمدة بارك الله لكم وبارك عليكم جماعة بينكم في الخير سينجا إن شاء الله بوتيكا كم تشودا رفسي هاغدو جبهي فجأة كم كلّي نتيجة ديكا كندو سودا انتلالي جبهيسي انتيكا ورّنا فوجيني يعني وكاسي والبرا كابنا أهم مبروك إنجيزي دفتوان أجايب نتاتيو ما شاء الله بقى كمدة عمل لين دبغي كم تشودا ورد رب تربسي هاغدو إن شاء الله بقى كمدة حمزة خيرا ديبي congratulation حبيبي. يو همزان دي أستاذ ناصر ما كبير بيتر بيرانغ يا أنا ما جراتني ما جت ورث دو دفعنا لينكا غلطوما ان شينجيبو غلطوما كم لما مغن اكدي تيرغين كم لما مغن غلطوما انت لو نغنو رجني isinis ulfaadha galatooma akka arsiin beektutti aadaa ummata sikkooman kabajjitanii balbalatti ergattanii naamusaan akka islaamaatitti akka oromootitti bifa safuu fi kabajaa qabduun akka harargee fakkaatutti akka islaama fakkaatutti ergattanii kabajaan intalateen nurraa fuudhuu keessanii ulfaadha isiniin jedha. inshallah ga akkaree kun tana ustaadni jeesanii bakka takkaa fuudhamuun qabu ganaa jimmaayis wallaggaayis iluuhis hunda booranaahis oromoon hidda walitti hidhatu danda'uu wada qabdii waan bareedaadha. dhaamsa ustaadni reefu jeesanii namatti dalagoo rabbiin haa godhu maasha Allah ani harmaanin isirraa goobala goobaba hamzaa kiyya irra deebee baga gammaddee ilmaan si koomandoo galatooma ulfaadhaa kabajaatti isiniin malan isiniin jee barbaadaa keessa kana fudhatee Dr. Khaliifaa hedduu nu galatoomi ulfaadhu dhugaa ani har'aata ati jette irraa heen akkasii qalbii naga buutee amanee ammallee ulfaadhuun siin jaa inshallah hundi keessanuu galatooma nama biraatiin carraa kana nama biraa galcha. أبشر ما Abu Dhabiratti osoo isinillee hin deemin jechaadha. Intalti ta gosatu kenna. Yoo kennan ammoo intala gurbaa fuudhutti miti warra inni irraa dhalatetti kennanii yoo dhaabatanillee warra inni irraa dhalatetti dhaabatanii maarree isinitti dhaabanna akka aadaa uummata sikkoomandoonitti intala gurbaa qofaan kennine uummanni sagalee sabboonni kennallee biyyattillee walii kennan nullee aadaa biyyaa ijjillee baddu bakkii ijaan baddu intala tana harargee kennanii ummata oromootii kennanii ummata oromoo keessaallee obboleewwan keenya ilmaan baarentoo kawaa hunda amantiinillee dhaloomaanillee oromummaa keessaallee waa hundaa walitti aannuun ilmaan baarentootii kennanii intala nuu horadha maaliif yoo jettanii
wama hundaanu bakka wal finnullee dhaynu qabnu bakka walirraa dhaynullee hin qabnu gaafuma dhalannu rabbi waa hundaan walitti nu aansee walitti nu maxxansee waliin nu uume kanaaf Hamzaa kennaanillee mijattii tana yoo jabeeffatte nama hundaafuu fakkeenya taataa kaburullee akka isin argee si'aayee jabaatee ta'u taataa yoo isin lamaan wal laaffistan ammoo warra akka Abu Sabraddiin warri akka Khaliifaa nullee ilmaan sikkoo mandoo irrifannaa itti saalfannaa kanaaf akka nu boonsitan amaana gamaa gamanaafuu nu hundaafuu isin wal jabeeffatuun hamilee kenna hunda eega waan ta'eef amaanaa nu horadhaa isinillee mucaan biyya baqaa jira Dr. Khaliifaa faanillee gara Kanaadaa kana soddaa kenna nu fudhadhaa ammarraa kaastanii intaltillee Dubaay jirti waan Dubaay irraa gara Kanaadaa barbaachisu nullee kan qarqaarree xumurraa fi isinillee waan gara Kaayiroo irraa Kanaadaa barbaachisu soddaa kennaa achi nu fuudha dalagatee haadha manaa isaallee achi haa fudhatu tun isinitti amaana dhaabanni illee irraa buunillee. Galatoomii wallahi Nasir waan ilmi namaa dhaammattee namni dubbii beeku dubbii fita jaanii an ammoo akka waliigalatti ummata kiyya saba kiyya obboleeyyan kiyya islaamaa dhaamsiniin ani akka obbolummaa nasihaa isinii qabu yeroo hedduu waa'ee dhimma nama dhuunfaa nama lamaa hedduu seenuudhaatu miidiyaa kana gubbatte heddummaata yeroo baay'ee jechuun wanni kun deddeebi'ee waan mul'ataa jiru jecha waan nama dhuunfaa waan gartee jaarsaa jaartii jidduu nama wal jaalatus haa ta'u dhimma nama dhuunfaa haa ta'u idduu hin seeninaa gamaa gamana baatanii wanti kasiisuun hedduu tokko taadha yeroo hedduu wanni kasiisuun deddeebi'ee as sooshaal miidiyaa kana keessatti tiiktook gubbaratti waan mul'atu jecha waan sanirraa illee dhukkubsachuun inshallah akka nasi dhaammadhusan wal oolfatanii wal lafa gaddeebisaa hin oolina arruma afaan bareedaa wal salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jechuun barbaada inni biraa ammoo dhaamsa obboleessa keenya dhaammatee inshallah nuti nama akkasitti gartee keebal rabbiin haa godhu ilma keenyallee kagartee gurra nutti godhu rabbi haa godhu Hamzaa keenya gajabaadhu inshallah nutillee Dr. Khaliifaan gana caala waan kana keessatti taabee isaa beeka inshallah nama gartee maqaa nutti haa godhu inillee jabaatee nutis waan dandeenyu bira jirra intalatee isinillee keeballe galatooma wayyooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee hamileen geettu baga taate jetta. Hundi keessan baga jiraattanii. Mabruuk Hamzaa kenna. Soddaa baga gammaddanii baga guyyaa kana rabbisiniin ga'e jedha. Itti haasuudhaa fi hangafa obbo Nasriin dubbatanii nullee wanta dhaabannu isaan nu dhaamanii. Ani wanni jechuun barbaadu tagara keessaa dubbannaa Nasri bullukkoo uffatuun oolu tana booda keessan walitti haasofna akkamitti nu hanqatte jennee nullee yookaan komii kaafnaa sanii keessan dubbanna. Kanaafuu hundi keessanuu galatoomaa ulfaadha yaada gaariidha obboleessi kennan baga gammadde jechuun hin barbaada. Hamzaan dhaamsa mucayyoo Arsiin kaa seera haaraa qabdi akka itti waa nama dhaamtu kan abbootiin biyya jiran nu dhaam jedhan yaada. Wanti biraa wanti jechuu barbaadu mabruuk isiniin jechuu barbaada irra deebi'ee galatoomaa ulfaadha. Nasrii ta'e tana suuta haasofna keessan waan ati bullukkoo uffattee bareetti nu gatteef. Zamanni kun zamana bullukkootii miti zamana shari'aati intala quraana rabbiitiin kennanii shari'aan kennanii nu ammoo obboleewwan keenyarraa wanti gabbara nyaannu hin jiru wanti gabbara illee itti qabannu hin jiru nuti keessattuu islaamaa obboleeyyanii kanaaf intalli teenna gaafuma dhalattoota isaaniiti nuun forru wali tokko gaafa dhalannoo rabbi waliin nu uume waan ta'eef wanti adillee gabbara kophaatti illee nyaatee jiru wanti namni biraallee gabbara kophan nyaatee jiru zamanni zamana shari'aati zamana islaamummaati zamana gabbaraati miti kanaaf intala islaamummaadhaan kennamee gabbarri wayitu hin jiru wanti bullukkoo kophatti uffanne hin jiru siin jedha obboleessa kiyya noode kanas malee intalli shari'aan heerumte. Galatoome lafti qoosaadhaamaaf malee haa ta'u gabbarri maaliin jedhu sirnuma aadaama keessa dabarre jechaadhaaf kaasee kan biraa
obboleettiin teenna Hamzaan obboleessi keenna shabaaba wal jaalataniitu walirraa tolaniitu walitti dhufee uummata keenya moo uummata Harargee aadaa akka gootitti labsii qabuu fi hedduu jaaladha. Wallaahi hedduu waan jaaladhuu fi natti toluu kanaafuu warra Harargee wajjin soddoomuun keenya durumoo obboleewwanii ammallee moo baay'eetti gammadna. Amaanaa hojjettee teenna ijji amaana gurri amaana ilkaan amaana jettee Oromooni sanuma jechuun barbaada hin dheeressu baay'ee isinirraa gammadee jira. Uummata Harargeetillee baay'ee waan jaaladhuuf galatooma ulfaadhaa yaaduma kana dabarfachuu fi waan gammadee fosseenee waan biraatiif miti thank you very much. Jaalala guddaa isinii qaba wallaahi dhugaa rabbi. Onni kiyya keessa jirtu manni Harargee galatooma. Warra komantii jala jiraniifi nuti asitti kaasaa jirru akka Arsii, Baalee, Diidaa Gadab jennee sultaan akka ilmaan sikkoo mandootitti kaasaa jirra. Akka warra sikkoo mandootitti malee akka yookiin Arsiidhaa, Diidaa, Baalee, Gadabii, Shaashamannee, Baalee Roobeetitti miti. Kanaaf akka intala sikkoo mandootitti yeroo dubbataa turre jalqabarraayyuu kaasee intalti warra sikkoo mandooti itti heerumte ammoo obboleewwan keenya Harargeetitti sanillee akkasitti nu hubadhaa warri komantii jala jirtanii isiniin jedha. Akkas. Mada dhaamsa Nasiriit irraan kan lammataa akkuma Nasiriin dubbii jeeqara. Carraan kannaa. Deekaa takka afran qal'oo fi akka hiituutiif akka uummanaa dubbachuun jirru komentii akkasiitiin harka waan ta'eef galatoomatti fufa. Maatii dhiifamaa bareedduu ta'e. Okay, rakkoon miti. Hamza obboleessa koo guddaa baga gammadee dura dursoo. Itti aansuudhaan Oromoon kutaa kudhata akka hundi keenya obboleen haa ta'u malee arshitti soddaa teenya ta'uu isitti gama warra keenyaa fi dokeetitti galatoomi hedduu gammadee Nasriyaanis ganda keessan dhufuu koo hafan qabu. Baga gammadee.